السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جردن كبجم دوتا في جالسنتوني هردفتوني أورمو تك توتوريال الحمد لله إن نجاكوت نجاني في خنجر الله إن كبجارا بكير تمرس نجاو. إجادا وتوتن كيا فيديو ركنا كيستي ونين نسمبر سيسو لكوس إسن واتساب بيدان بنتن يو إسن جلا قبته يمكن شريان بلبلا واتساب بيدان إسن بنت سوني يو كتسات هي إسن جلا قبته يجودا حالة سالبمات يجودا أسو واتساب بي كيسن هم بلسين يجودا osoo chaatiin tokkollee isin jalaan badin jechuudha salphumatti lakkoofsa WhatsApp keessa lakkoofsa haarawarratti osuma WhatsApp keessa dileetti gootanii akka haarawatti banuu osoo hin taane akkuma duraanitti jechuudha dhiiftaniituma jechuudha osoo chaatiin garagaraadhaa kan duraan ittiin nama walii barreessaa turtan lakkoofsa gubatisaniin kan barreessaa turtan osoo isin jalaa hin banne jechuudha salphumatti lakkoofsa haarawarratti haala jijjiirrachuu dandeessaniin isin barsiisu. Egaa daawwattoota kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti warroon YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan baga nagaa handofsanicha barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa dasarratti dabarsinu guyyaan nama dura akkasuma bira gahuuf mallattoo notification sana kilik godhaa achi booda all kajetu kayyadaadha. Barumsa keenya isinitti tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya like share gootanii jibeessuun dagatinadha. Egaa gamanuma akka barumsa dabarsaa hanga xumura viidiyoo keenyatti obsaan afaana turaan hordofaa isinin jedha. Innis WhatsApp keessatti galtanii achi booda tuqaa kilik ni gootanii achi booda settings ka jedhu kilik ni gootanii achi booda account ka jedhu kilik ni gootanii achi booda asirratti jechuudha change number ka jedhu kilik ni gootanii achi booda next kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isinii baasa. Yeroo haala kanaan isinii baase kan olii kanarratti jechuudha lakkoofsa duraan WhatsApp ittiin banattan itti guutan jechuudha lakkoofsa gubatasan yookiin lakkoofsa irraa jijjiiruu barbaadan itti guutan jechuudha olirratti jechuudha isinii galee fakkeenyaaf kan gadii kanarratti immoo lakkoofsa itti jijjiirrachuu barbaadan itti guutan jechuudha lakkoofsa haarawaa ittiin banachuu barbaadan jechuudha isinii galee. Haala kanaan yeroo barreessitan jechuudha asirratti next click ni gootanii achi booda kun amma akkuma asirratti margaa jirtan jechuudha lakkoofsa kanarraa kanatti jijjiiramuuf jechuudha isinii galee amma wanti gochuu qabdan asirratti jechuudha danii click gootu achi booda kun haala kanaan amma kun banamee jira jechuudha isinii galee kala sama banamee jira jechuudha osoo gurubbiin tokko isin jalaa hin banne osoo wanti tokko isin jalaa hin banne akkuma duraanii sanitti jechuudha osoo chaatiin garagaraadhaa dokumentiin garagaraadhaa kan namaan itti walii barreessaa turtan isin jalaa hin banne gurubbiin keessa turtanillee osoo isin jalaa hin banne salphumatti lakkoofsa kanarratti jijjiirrattanii jirtan jechuudha amma jechuudha isinii galee haala kanaan salphumatti jechuudha WhatsApp keessan balleessitanii akka haarawatti wanni hundi isin jalaa badee banachuu osoo hin taane osoo gurubbiin isin keessa jirtan tokkollee isin jalaa hin banne osoo chaatiin garagaraadhaa kan isin ittiin nama walii barreessaa turtan isin jalaa hin banne salphumatti lakkoofsa keessan jijjiirrattanii akkuma duraan isinitti WhatsApp keessan fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoolee keenya like share gochuudhaan jajjabeessuun dagatinadhaa barumsa birooti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.